Tajaajila fayyaa haqa qabeessa ta'e lammii hundaaf qixa kennuuf mootummaan damee fayyaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiruun imaammata fayyaa dursanii ittisuu fi yaalanii fayyisuu jedhu baasee hojiirra oolchaa jira. Isaan keessaa eebbifamuun giddugala qorannoo DNA fi Forensikii Hospitaala Minilik damee fayyaa Itoophiyaaf boqonnaa haaraa qabatee dhufu agarsiisaa jedhan ሚኒስትራ fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa. መንግስት ለጤናው ዘርፍ የሰጠው ትኩረት እጅግ ከፍተኛ ነው። xiyyeeffannoon mootummaan damee fayyaaf kennee hojjetaa jiru baay'ee olaanaadha. Imaammata dursanii ittisuuf yaalanii fayyisuu jedhu hordofuun kutannoon hawaasa keenya tajaajilaa jirra. Imaammata yaalanii fayyisuu keessaa tokko qorannoo forensikiitiin deeggaramuun tajaajila haqa qabeessa kennuudha. Hojii kanaan qorannoon reeffaa fi DNA waan taasifamuuf giddugalichi tajaajila seeraa fi heera irratti hundaa'een lammiilee biyyattii tajaajila. Giddugalli kun tajaajila umrii dheeraa kennuun kan beekamuu fi Itoophiyaatti isa jahaffaadha. Kanaafis hojiin kun gaafii maatii hedduu kan deebisu boqonnaa lubbuu kan kennuu fi imaammata yaalanii fayyisuu karaa ittiin hojiirra oolchinu keessaa isa tokkodha. Akka Dr. Magdas jedhanitti giddugalli qorannoo eebbifame kun meeshaalee ammayyaa kan guuttatee fi ogeeyyota leenji'an kan qabu ta'ee gaaffii lammiilee biyyattiif deebii gahaa qabatee kan dhufe ta'us eeraniiru. ከ80 በላይ የሚሆኑ የመመርመሪያ giddugalichi al tokkotti reeffa 80 qorachuu danda'a. Akkasumas meeshaaleen qorannoo ammayyaa ta'an kan guuttatee fi ogeessota leenji'an kan qabudha. Kanaafis dhaabbata biyyoota Afrikaa biroof fakkeenya ta'uu danda'utu ijaarame. Kunis guddummaa fi jabina biyyattii sadarkaa addunyaatti kan ol kaasu akkasumas kenniinsa sirna haqaa guutuu kan taasisudha. Dabalataanis dhaabbata tajaajila qulqulluu namoota irratti xiyyeeffatee gaafii lammiilee dhiyeenyatti deebisuu danda'utu hojjetame. ይህ እንግዲህ የአንድ አገርን አቅም እጅግ አድርጎ ከፍ የሚያደርግ Hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa Gamasaaniin duraan hawaasni kenna tajaajila qorannoo forensikii duubatti hafaa ta'e argachaa turuu eeranii giddugalli kun banamuun karaa ammayyaa fi sadarkaa isaa eeggateen tajaajila kan kennu ta'uu himaniiru. Bulchiinsi magaalichaa dhaabbilee fayyaa karaa haqa qabeessa ta'een babal'isuuf hojii xiyyeeffannoo addaan hojjeteen hojii magaalittii fakkeenya taasisuu hojjetamus ibsaniiru. በዋናነት የጤና ተቋማትን ፍትሃዊ ስርጭት እንዲኖር የከተማ አስተዳደሩ ለጤናው ዘርፍ dhaabbilee fayyaa karaa haqa qabeessa ta'een waliin ga'uuf hojiin bulchiinsi magaalichaa hojjete hojii fakkeenyummaa guddaa qabudha. Kanneen keessaa hospitaalota duraan turan haaromsuu irra darbee hospitaalota sadarkaa idil addunyaatti tajaajila kennuu danda'an ijaaruu fi meeshaalee ammayyaan guutuun danda'ameera. Akka fakkeenyaattis hospitaala yaadannoo Zawdituu, Raas Dastaa fi hospitaala Minilik fudhachuun ni danda'ama. Akkasumas buufataalee fayyaa haaraa 9 ijaaruun meeshaalee ammayyaa guutuun tajaajila kennaa jiru. Buufataalee fayyaa 40 ta'aniif ammoo hojiin babal'isuu hojjetameera. Kanaanis magaalaan Finfinnee gama kenna tajaajila fayyaa haqa qabeessaan lammiilee isheef kennaa jirtuu fi magaalaa guddisa daa'immanii Afrikaa irraa fakkeenya taate taasisuuf hojiin biyyoota biroof fakkeenya guddaa ta'us hojjetameera. Haaluma kanaan lammii fayya qabeessaa fi oomishaa ta'e horachuun biyya badhaate arguuf kaayyeeffannee hojjetaa jirra. Hojii raawwachiisaa olaanaan hospitaala Minilik Dr. Takattal Xilaahun hospitaala Minilik waggoottan 116 darbaniif hawaasa tajaajilaa turuu eeranii yeroo har'aa hospitaalichi ogeessota ciccimoo fi teekinooloojii ammayyaa hidhatee tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa ta'e kennaa jira jedhan. ከ116 ዓመት በላይ አገልግሎት የሰጠ ቢሆንም hospitaalichi waggoottan 116 tajaajila kennaa turus baroota darbanitti karaa hin ammayyoofneen tajaajila kennaa tureera. Yeroo har'aa kutannoo hooggansa magaalichaa fi xiyyeeffannoo damee fayyaaf kennameen hospitaalichi meeshaalee yaalaa fayyaa teekinooloojii ammayyaa hidhate guuttachuun ogeessota ciccimoon tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa kennaa jira. Jijjiiramaan booda hospitaalichi gamoowwan haaraa abbaa darbee 4 fi 7 ta'an kan yaala fayyaa ijaa, kalee, qorannoo reenfaa fi kanneen biroo keessatti hojjetaman qaba. Qorannoo yakkaa karaa ammayyaatiin kan keessatti taasifamuu fi lammiileef tajaajila haqa qabeessa kennuuf hospitaala humna guddaa qabudha. Akkuma umurii isaa tajaajila guddaa kennaa jira.